Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Mana hidhaa magaalaa Kamiseetti kan argamu weellisaa Saayid Awwal haalli fayyaa isaa yaaddessaa ta'uun himame. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaadhaaf karra galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jedhan. Gaggeessaa olaanaan hidhattoota Hamaas ajjeefamuu waraanni Israa'el ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Giddugaleessaa Oromiyaa keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa waraana mootummaa Bilxiginnaa irratti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksise. Tarkaanfii fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi kaan ammoo madeessuu odeessi arganne ifoomseera. Haala kanaan gaafa onkoloolessaa 11 bara 2023 godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa fi godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argachuu isaa ibse. Lola Cibraan Laga Jammaa fi Cibraan Barii Bilisummaa qindoominaan aanaa Dharraa keessatti taasisaniin loltoota sirnichaa 100 ol ajjeesuun qawwee AKM 75, dishqaa 1, bireenii 3 fi meeshaalee waraanaa garaa irraa hiikachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun lola Cibraan Badhaadhachaas Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa keessatti gaafuma onkoloolessa 11 bara 2023 geggeesseen loltoota Bilxiginnaa 80 ol ajjeesuun 32 fayyaatti harkaan qabee yoo booji'u qawwee AKM 53, bireena 2 fi isnaayiperii 2 akkasumas dabalataan meeshaalee garaa irraa hiikachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisaniiru. Tarkaanfii aanota kanneen lamaanitti fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu isaa yoo ibsu, hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin haleellaa kana ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. Mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti kan argamu weellisaa Saayid Awwal haalli fayyaa isaa yaaddessaa ta'uun himame. Erga badii tokko malee waraana mootummaatiin qabamee hidhamee waggaa 3 kan ta'e weellisaan Saayid Awwal murtii haqaa tokko malee mana hidhaa keessatti gidiraa ulfaataa argaa jira. Akka xalayaan mana hidhaa sana keessaa miidiyaaf barreesse ibsutti yoo ta'e, weellisaan kun yeroo ammaa ulfaatinni isaa sababa dhibee irraan kan ka'e kiiloogiraama 90 darbuu fi hedduu dhukkubsachaa jiraachuu himateera. Kana malees waldaan artistoota Oromoo dhimma isaa maaliif akka dagate kaasuun komii guddaa akka irraa qabu ibseera. Dararaa mana hidhaatti irra gahuu fi abdii kutuu irraa kan ka'e namni tokko gaafa kamisa darbe yaalii of ajjeesuu kan geggeessee fi lubbuun kan bararan ta'uu kaasuun hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Kamisee keessa jirru birmannaa hawaasa Oromoo bal'aa barbaanna jechuun weellisaan kun dhaameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhaan namoota nagaa irratti hammaate. Waraanni mootummaa kutaalee Oromiyaa keessa bobbaafamanii jiranii fi caasaan nageenyaa isaa namoota nagaa badii tokko malee yakkuun hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Haala kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ogeessota fayyaa 2 maqaa waraana bilisummaa Oromootiif qoricha laattan jedhuun yakkuun hidhanii dararaa jiru. Onkoloolessa 11 bara 2023 aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Gannatii irraa ogeessota gara magaalaa Haratootti waamamanii turan keessaa Shallamaa Haayiluu fi Yashii Shoomaa gocha isaanii malee achuma magaalaa Haratoo keessatti hambisuun hidhanii jiru. Akka maddeen jedhanitti ogeessonni fayyaa sabboonummaa qabanii fi hawaasa isaanii kutannoon tajaajilan haala garaa yakkamanii hidhamuun kanneen hojiirra jiran keessatti sodaa uumuu himan. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa aanaa Begii ganda Horoo Dongoorooti gaafa onkoloolessa 12 bara 2023 waraanni mootummaa mana jireenya isaaniitti seenuun dargaggoota 2 qabuun hidhuun ibsameera. Dargaggoonni hidhaman kunneen Yohaannis Iddoosaa fi Isiyaaq Margaa kanneen jedhaman yoo ta'u, yeroo ammaa kana godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qeellam keessatti hidhamanii akka jiran maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaadhaaf karra galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jedhan.
Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Itoophiyaan karra galaana ishee barbaachisa, dhimma galaana diimaa irrattis mari'achuun ishee barbaachisaa jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi kana kan jedhan marii tibbanaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa waliin taasisanii fi mata duree ilaalcha waliigalaa abbummaa karra galaanaa jedhu irratti haasawaa daqiiqaa 45 dheeratu miidiyaalee mootummaa irratti tamsa'eeni. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhimma kana irratti haasawaa taasisaniin uummanni Itoophiyaa bara 2030tti miliyoona 150 akka gahu eeruun uummanni kun teessuma lafaa irratti qofa hirkachuu hin qabu. Sababni isaas hiyyummaan jira. Yoo nuti hin barbaannes barbaaduu baannes dhoowwuun isaa hin hafu. Uummanni akka hin bittinnoofneef adeemsa balbala galaanaa argachuun danda'amu irratti mari'achuu fi fala barbaaddachuun barbaachisaa jedhan. Galaana Diimaa fi Lagni Abbayyaa Itoophiyaadhaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookiinis badisa Itoophiyaa murteessanidhas jedhan. Muummichi ministeeraa dhimmoota nagaa gaanfa Afrikaaf murteessoo jedhan yeroo tarreessan sadarkaa jalqabaa irratti kan ka'an Galaana Diimaati. Dhimmi Galaana Diimaa marii bal'aa barbaada kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Masrii fi Sudaan Lagni Abbayyaa dhimma jiraachuu keenyaati yoo jedhan Itoophiyaanis Galaanni Diimaan dhimma jiraachuu kooti jechuuf mirga qabdii jechuun ibsan. Kana malees Galaana Diimaa fi Lagni Abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookaan badisa Itoophiyaa murteessanidha jedhan. Dhimma faayidaa isaa irratti akkuma hidha haaromsaa irratti mari'annutti marii taasisuu dandeenya. Marii jechuun akka hin fayyadamne jechuu waan hin taaneef rakkoo hin qabu. Itoophiyaan seenaa, teessuma lafaa, dinagdee fi sanyiidhaan gaaffii seera qabeessa qabdi jedhamee waliigaltee chaartira dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti galmaa'ee jira. Waliigaltee kana qorachuun barbaachisaadhas jedhan. Gara Galaana Diimaatti yeroo dhiyaannu guddaa turre jechuun seenaa wabeeffachuun yeroo dubbatan kan dhagahaman ministeerri muummee Abiyyi adeemsa yeroo keessa fagaachuun keenya Galaana Diimaas guddummaa keenyas nu dhabsiiseera jedhan. Uummata miliyoona 120 waan taaneef waraana guddaa waan qabnuuf yookaan gaaffii jabaa waan qabnuuf humnaan deemuun hin ta'u. Garuu waraanaan akka hin taane jedhamee dhugaa jiru dhoksuun sirrii miti jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad haasaa isaanii keessatti Itoophiyaan buufata doonii yookiin karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaa ishee hidha haaromsaa yookaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himaniiru. Kana mirkaneessuudhaafis filannoowwan jiran wayita ibsan dhimma federeeshinii fi konfedereeshinii kaasaniiru. Seera konfedereeshinii yeroo darbe Itoophiyaa fi Eertiraa walitti buuse amma ilaalamuu qabaa jedhan. Filannoo dhiyaate kan biraan ammoo wal jijjiirraa lafaati. Geggeessaa olaanaan hidhattoota Hamaas ajjeefamuu waraanni Israa'el ibse. Dubbi himaan waraanaa Israa'el fuula X kan duraan Tiwiitara jedhamuun beekamu gubbaatti akka barreessanitti haleellaa humni qilleensaa Israa'el geggeesseen qondaalli waraanaa kun ajjeefame. Qondaalli waraanaa Hamaas kun ajjeefamuun ibsame kun Muraad Abuu Muraad jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, haleellaa qindaa'aa gaafa sanbataa Hamaas Israa'el irratti geggeesse kan durse isaa jedhame. Du'uun Muraad Abuu Muraad mirkanaaf soba ta'uusaa Hamaas homaa hin jenne. Haleellaa qilleensaa Israa'el Gaazaatti geggeessaa jirtuun hanga ammaa lammiileen Filisxeem 2,200 du'uu fi 8,700 ol ammoo madaa'u ministeerri fayyaa Filisxeem beeksise. Lakkoofsi kun kanneen Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraa Israa'eliin du'an qofa osoo hin taane Weest Baankii keessatti hokkora ka'eenis akka ta'etu ibsame. Weest Baankii keessatti tarkaanfii Israa'el fudhatteen namoonni 54 yoo du'an 1,100 kan ta'an ammoo madaa'uu beeksise ministeerichi. Israa'el lammiileen Filisxeem kaaba Gaazaa keessa jiraatan miliyoona 1.1 sa'aatii 24 keessatti akka bahan jettee akeekkachiisa kennuun ishee dheekkamsa hedduu kaaseera. Akeekkachiis Israa'el kun humna lafoon Gaazaatti weerara eegaluuf akka ta'etu ibsamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Joordaan Israa'el lammiilee Filisxeem bakka haaraatii buqqisuuf kan yaaltu taanaan waldhabdichi gara naannootti ce'uu mala jechuun akeekkachiisan. Ayimaan Saafaadii ibsa baasaniin Israa'el dhiyeessii deeggarsa namoomaa danquu fi kaaba Gaazaa keessaas jiraattonni akka baqatanii bahan ajajuun beekama seera idil addunyaa cabsuudha jedhan. Kun kanaan osoo jiruu xiyyaarri deeggarsa namoomaa Gaazaa feete Masrii qubatteetti. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoom xiyyaarri qorichootaa fi meeshaalee wal'aansaa qabattee daangaa Gaazaa irraa kiiloomeetira 45 fagaatee magaalaa Masrii Ayiraash jedhamtu keessa qubatteetti jedhan. Ulaan ittiin dabarsan akkuma argameen buqqaatota Gaazaaf dhiyeessuuf qophiidhas jedhan. Haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwataa jirtuun hanga ammaa Gaazaa keessatti gamoowwan 1,300 ol manca'uu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Haleellaa torbanarraa gaafa fulbaana 7 Hamaas Israa'elatti geggeesse hordofee
Israa'el xiyyaarota waraanaa fayyadamuun Gaazaa haleeluu eegalte. Ejensiin namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Oochaan akka gabaasetti Gaazaa keessatti manneen gamoowwan kanneen irra jiran 5,500 yoo barbadaa'an manneen 3,750 ta'an ammoo miidhamuurraa kan ka'e sadarkaa namni keessa jiraachuurra hin jiranii jedhe. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.